sadeen gadda Gullisoo keessatti dhuka'e qaama hidhatee bosona keessa sosoo ABO Shanee jedhamutu raawwatee jedhu bulchaan godinaa. Yoo karaa nagaan galan ammallee simachuuf qophiidhaa jedhu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irraan deebi'aa zoonii lixaa immoo kun dhimma nu ilaallatu miti jedhu Naakoor Malkaa gabaasa qaba. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiitti kaleessa ganama tilmaamaan naannoo sa'aatii 5tti buufata waraanaa kan magaalichatti argamutti boombiin dho'ee lubbuun namaa darbe jedhan jiraataan magaalichaa akka fageenya dhiyootti waan ta'e arganiif dhagaan himan waanan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan kun akka jedhanitti yoo ta'e namni lubbuun isaa darbe namoota haaromsaaf buufata waraanaa mootummaa kana keessatti argaman keessaa tokkodha jedhan. Ani naannoo masaman jira naannoo ajjira kalmaan jira naannoo afaan bitti argatame achirratti sagalee gaafa dhageenyu boombii akka ta'e immoo sagalee isaan beekama. Tole dhukaasa booda maaltu ta'e? Walakkaa isaatii booda iyyuu dhaga'ame sagalee boolchaati naannoo warra hidhamanii. Itti gaafatamaan yaala fayyaa hospitaala Mandii Dr. Addaam Waljirraa namootni sababa balaa boombii kanaan miidhaman hospitaala isaaniitti yaalii argachuu dubbatanii jiru. Guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii 5 gidduu kan ta'u namoonni 4 rukutamanii dhufaniiru. Namoota arfan keessaa inni tokko battaluma lubbuun isaa darbee dhufe warri sadii immoo maaneer tiroomaa yookaan miidhaa sasalphaadha kan irra ga'e isaaniif nama barbaachisuuf goonee fi gara dhufanitti deebi'aniiru. Itti aanaan kantiibaa magaalichaa obbo Abdullaakiim Ahmed qaama boombii darbate yoo beekaniif gaafadhee deebii akkas jedhu naaf kennan. Namni kun yaa humna shittaa naannoo san jirutu waan kana raawwata. Humna maalii jettanii? Humna shittaa gaara keessa jirutu waan kana raawwata beektaa? Qaamni boombii kana darbate kan to'atame jira? Ganaadha gaa hin to'atamne ganaadha. Qaama raayyaa ittisa biyyaa kaampii sana jiru irratti rakkoon ga'ee jira? Bulchaan godina Wallaggaa Lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kana irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisanii turan. Aanaa Gullisoo magaalaa Gullisoo keessatti kantiibaa magaalaa sanaa Abbabee jedhamu irratti tarkaanfii fudhatame sun ajjechaan gaggeeffame sun gabaasa sana qaqqabeera. Magaalaa Mandiisatti kaampii waraanaa keessa namoota akka isaanii kennanii gara haaromsaa galuudhaaf to'annaa jala jiran irratti akkuma kana boombiin darbatamee miidhaan ga'uu isaa akka dhageenyeerra. Ammaaf qaama kana raawwate to'annaa jala oolchuudhaaf sochiin taasifamaa jira. Innis raawwatee isa jiruu fi socho'aa ture sana abbootiin gadaa jaarsoliin biyya abbootiin amantii mootummaanis immoo akka fayyadaniif haala mijeessee humni gadi jira. Humni immoo kanatti namanuu jedhee didee humni muraasni bosonatti hafee jiru jira. Oromoon irratti tarkaanfii fudhachuun akka beeku kan inni uumamee qaamuma kanaan hidhameeti kan yaadamu. Kanumaan wal qabatee wantan isinii kaasuu barbaadu hawaasni yeroo dubbisnu maal nuun jedhaa qaamni mootummaa fi qaamni hidhatee bosona keessa socho'aa jiru kun bifa ittiin walitti dhufanii mari'atanii rakkoo jiru furan yoo jiraate irraan kan hafe ammas yaaddoo nageenyaa irraa bahuu hin dandeenyu nagaan baanee nagaan manatti galuuf nu rakkisaa jira kan jedhan jiru. Tarii kallattiin ittiin mari'atamee rakkoon kun furamuu danda'u ni jiraata jettanii yaaddu? Kun ammas akka warra deebinee akka ibsaa turre mootummaanis akka ibsa kennaa ture nus kan irratti hojjetaa jirru kanaadha. Walajjeesuurraa, ari'uurraa, misooma gufachiisuurraa, nageenya jeequurraa wanti argamu hin jiru. Kanaaf qaamni ammas citee hafee iddoo adda addaatti rakkoo uumaa jiru kun irraa waan balleessarraa baratee deebi'ee jenna. Harki mootummaa bal'aa ta'uusaa mootummaa yeroo adda addaa ibseera. Isaan kanarra ga'uus hin jiru. Kan barreerraa barachuudha. Kanaaf qaamni kun qaama ijoollee Oromoo wanta ta'aniif dhiibbaan addaa irra ga'u hin jiru. Isa kanaaf qaamni sadaffaa gidduu keenya seenee nu mariisisuu kan jedhan jiru. Maal jettu kanarratti? Kuni akkuma hundi keenya beeknu carraan isaa kennameera. Yeroo dheeraas fudhateera. Baay'ee itti adabameera. Qaamni kana hoogganu jaal Daawud Ibsaatiinis kan durfamu ture. Kanaaf koreen teeknikaa tureera. Qaamni mootummaa tureera. Kanaaf isaan sadan kun hamma eeguu qaban eeganii umarratti ibsa kennanii ABO'n shanis ammaan booda bosonaatii waraana akka hin qabne ibseera jechuudha. Qaamni amma jiru kun qaama paartii siyaasaa yookiin dhaaba siyaasaa jedhamee beekumtii guutuu qabu. Utuu hin taane sanarraa kitee qaama hafee jirudha. Yeroon asamma jettu yeroon kennamuu qabaa jedhamu kun akka mootummaatti ilaalamee darbeera. Sun ammas cufaa hin taane kan galuu qabuu fi qaama sadaffaa osoo hin barbaachisu miti
galaniinnaan kan simachuun danda'amuu fi kan nageenya irratti waliin hojjechuun danda'amudha. Akkasitti kan hubadhu. Maqaa Jaalmarroo jedhamuun kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa garuu ceephoo gama mootummaatiin irratti ka'u kana akka hin fudhanne kan isaan ibsan. Akkanuma dhageenye oduu dhageenye hidhamaan tokko ajjeefamuu 3 madaa'uu kana quba qabna. Kanarraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo waraana waliin malee uummata sanuu immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoonii dararaa jala jiru irratti boombiiwwan darbannuufi jirtu qaama keenyallee ilaallatu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo manii itti qiyaafatee dhukaasudha qaba. Inni sunis qaama mootummaa hidhatee waraana ta'ee lola nurratti gaggeessaa jiru waliin lolli keenya. Mee namni humna komaandi poost jedhamee jiru kana jalatti to'atamee jiru eegumsa ka gochaa jiru isaanii meeshaa ka harkaa qabu isaanii itti dhukaasanii boombitti darbatanii ajjeesanii kana akkasitti odeessa qabna hawaasa keessaallee jechuudha. Namoota kana ka eeguu jiru warra kana kan isaan jiranii to'annoo jara kanaa kanaaf mootummaa uummata Oromoo irratti lattee namoota bakka adda addaarraa walitti funaanee kaampii tokko keessatti ugguree kaa'etu gaafatama lubbuu isaaniitii qaba. Wanni isaa waraana bilisummaa Oromootti quba qabanii tokkollee hin jirtu jechuudha. Obbo Abbabee Takkaalinyiin waraana bilisummaa Oromoo ammallee bosona keessatti hafee jirutu ajjeesee wanti jedhamu dhugaadha. Wanti kun raawwateeras ni. Yeroo darbe tokko Najjootti ajjechaa sana akkamitti akka raawwatame ajjechaan sun raawwatee too daqiiqaan turiin akkamittis akka waraana bilisummaa Oromootti dafanii quba qabanii booddee garuu qoratame jennaanii waraanni bilisummaa Oromoo sana keessaa akka harka hin qabne maatii isaallee dabalatee isinii mirkaneessan natti fakkaata ni dogoggoruu baadhee haalli akkasii kun mootummaa kana biratti dhaqee isaa political dirty game dhan sana keessa seeneera jechuudha. Uummata hiraarsanii woboonni shiftaa ta'e woboon akkas ta'edhanii hundumaa taphaa kaardii harkaa qaban hunda taphatanii fixan jennaanii amma gara wal nyaachuutti deemanii jechuudha. OPDO keessatti siyaasni turii gara gartuu 3-4tti wal qoodee wal rukutuu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo itti dhiyeenyaan sirnaan hordofuutti jira. Ka ittiin wal balleessanii sana gara waraana bilisummaa Oromootti immoo quba qabuutu jira jechuudha. Yeroo hundumaa dibbee waraanaa ka rukutuu mootummaa kanaa jechuudha. Haa ta'u malee namoonni hidhatanii turan gara mana isaanii dhaqanii laaptooppii isaanii fi wanta isaan barreessaa turan fudhatanii deemuudha kan himame. Toora feesbuukii kan Abbaa Torbee jedhamu irratti Abbabee Takkaalinyiin kan ajjeese Abbaa Torbee jedhamuun qaama waamamu ta'uudha kan himamaa jiru. Tarii hidhata isaa wajjin qabdu Abbaa Torbee wajjin hidhata qabdu. Abbaa Torbee waraana bilisummaa Oromoo Saaba haa ta'u nama haa ta'u nuti wanna beeknu kan waraanni bilisummaa Oromoo beeki namoota mootummaa hojjetanii fi miseensota mootummaa ta'anii eeguu fi dirqamallee hin qabu. Sanatti gaafataman qabu waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebinee ibsaa turre kadhatu. Mootummaan immoo yeroo dhageenyitti irra deddeebi'ee Abbaa Torbee jedhanii warra nama ajjeesaa ture hundumaa to'anneerraa jechaa ture. Egaa gadi gadhiisaniitu ajjeesisaa jiru yoo ta'e isaanumarraa gaafattee adda baafachuu ni dandeessu. Akkasuma Gidaamitti ajjechaa obbo Nagaashii fi dargaggoo Yaaqoob Tolaa jedhamu laatisee jechuudha. Waa'ee kanaa waan quba qabdu? Wanna kana itti dhiyeenyaan illee hordofaatiin kanan ture. Lolli ka ta'ee kiiloomeetira meeqarratti namni kun itti ajjeefame mana isaarraa gadi baafamee kaa mootummaa kijibaa fi odeessa adda addaa gara dabarsee kennuu kijibaa waggaa dheeraa baratame mataan dhukkubse sanaa miti. Uummata naannoo sanaa ollaa sana jiru hundumaa nama waan takka keessaallee hin qabnee barbaaddanii dubbisuu ni dandeessu jecha isin karaa mataa keessaniiti. Halkan isa gabbaafamanii osoo iyyuu abbaa maatii fi ijoolleen guddifadhaa homaa keessaa qabu osoo iyyuuti akka mijjeefame odeessa kana qabna. Boombiin garuu naannoo sana darbatamee jedhame jalqaba sababa sanarraan kan ka'edha dhukaasni kan uumamee jedhanii kan dubbatanis jiru. Quba qabdu maaliif gamni mootummaa kan darbate qaama hidhatanii keessa socho'u waan jedheef. Laatti akkaataa kanaan kan nuti darbannellee hin jiru ammoo naannoo kanatti wanti ati hubatuu qabdu jiru ilmaan Oromoo keessumaa qeerroon bilisummaa Oromoo roorroon manaa baasee jiraachuu dadhabanii fala mataa isaanii falatanii lola hedduutu deemuu jira. Namni ofii falachuutti jira jechuudha. Waan qabsoon kun dhaqee nama garmalee miidhuurraa mootummaan kun hammeenya gara jabinaa uumuurraa kan ka'e namni mata ofiitti seera gara mataa ofiitti fudhatee murtii mataa ofii fudhatee ofirraa ittisuutti jira.
Waraanni boombii darbataa jiru waraana bilisummaa Oromootiin. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhateetu jira. Waraana akka waraanaatti ofirraa deebisa, akka waraanaatti saganteeffateetu loluutti jira jechuudha. Kuni qaama keenya miti, quballee hin qabnu nuti. Dhimmoota yeroo kanneen biroo irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa wajjin marii taasifne borgalgala qabadhee dhiyaachuu fayyaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Ambo. Dhaggeeffattoota